Guyyaa walitti bu'an qaama saalaasaa deemeen dhiqee. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti barnoota kiyyallee haga kutaa 5 qofattiin baradhee xumuree dhaloonnii fi guddinni koo baadiyyaa keessatti waan ta'eef sirnaan baradheen kutaadhaa gara kutaatti darbeen akka hiriyoota koo umrii kiyya waliin barnoota geessisuun naaf hin danda'amne ture. Rakkoon kanaaf immoo sababa natti ta'ee gara biraan baadiyyaatti dhalachuu kiyya qofa itoo hin taane haati kiyya deesseen koo gadameessa isheetii kan deesse ana qofaa kan deesse dhala gara biraa kan hin qabne wanta ana jalaatii dhukkubsattuu taateefi abbaa koo waliin baay'ee wal jaallatu haga lubbuunsaa addunyaa kanarraatii darbutti jaalalli isaanii baadiyyaatti kan namoonni itti inaafan sodaa waaqaa nama qabu nama gaarii kabajamaa ture. Haa ta'uutii garuu maatiin isaa haati koo anaan erga deessee booda waggaa 7 guutuudhaaf dhala gara biraa waan irratti hin godhanneef maaliif ishee dhiistee dubartii daftee walirratti siif dahuu dandeessu hin fuutuu jechuun baay'ee isa komachaa turanii. Isa komachuu qofa miti akka abbaan koo mana haadha koo hin seenneetiif qoricha garaagaraallee haatii fi obboloonni isaa itti fayyadamaa turanii. Abbaan koo garuu lakkisaa gaafa rabbi jedhe dhalli gara biraa mana kanatti hin argama. Rabbi jechuu dinnaan immoo ishumti nuuf dhalatte kuniyyuu waarkaa muka guddaa taatee damee hedduu baafattee lalistee dhala isheetiin nu boonsuu dandeessi jechuun isaan morkaa yookiin immoo didaa ture. Isaaniif garuu amantaan abbaa koo abjuu ture. Kan inni jiraatu haadha kiyyas jiraachisu lafaa fi mana isaanirraatii fudhateen waan ta'eef takkaa lafa kana gadhiisi takkaa mana kana keessaa ba'i takkaa immoo loon keenyi loon isaaniirraatii adda baasuun horii bineensa nyaachisuun fi kanneen kana fakkaataniin abbaa kootiin baay'ee gubu ture. Dhumarratti abbaan koo dhukkubsataa garaachaa yookiin immoo mar'ummaanii ta'ee akka si'anaa manni yaalaa ambulaansiidhaan hin geeffamu namni dhukkubsatee gara mana yaalaatti hin fiigu. Yeroo sana qorichuma aadaa naannoo sana jiruutiin abbaa kootiin yaalaa turanii sana immoo beektuu kan jedhamtu qoricha aadaa kennuutiin haadha isaa yookiin immoo akkoo kooti akkoon koo yookiin immoo haati isaa qoricha mataa isheetiin qopheessiteen abbaan koo sa'aatii 24 keessatti qoricha sana fayyadamee lubbuunsaa addunyaa kanarraatii darbee sa'aatiima qoricha sana fudhateerraatii kaasee mallattoo du'aa fi jireenyaa otoo nuti ija keenyaan arginu nutti mul'isuu jalqabe hin oolle bulee addunyaa kanarraatii darbe. Yeroo kanatti gaa haadha koof haadha isaa maddiiti gaddi dagatamee lolli hamma kanaa hin jedhamne banamee dursas haadha kootiif jibba qabu mitiire kan haati isaa qoricha qopheessitee kennite haati koo itti baay'istee kennite jedhamuun mana adabaatti himatamtee abbaa manaa kee ajjeeste jedhamuun gadda isheellee akka hin teenye dhorkamtee mana adabaatti baatii 8 dabarsitee baatee. Safuu ajab nama jechisiisa mitiire jireenya akkanadha. Hanga sanaatti maatiin abbaa koo jibbinsa haadha koof akkan horadhu na barsiisaa turanii dhumarratti garuu garaan ilmoo garaa ilmoodha garaan haadhaa garaa haadhaadha. Haati koo anaan fudhattee qe'ee isaaniitii baatee qe'ee warra isheet galtee gaala moottee anaan na guddifachuu jalqabde. Eega sanaatii gaa'ela gara biraa takkaa 2 yaaltee turtee haa ta'uutii garuu hammeenya namaatiin jireenyi haadha koo takkaafillee sarrachuu fi didee akka si'anaa mana yaalaa deemanii bal'inaan ilaalamanii rakkoon kiyya kanadha rakkoon kiyyadha sanadha jechuun hin jiru. Naannoo keenyatti har'allee kan baratame mana yaalaa aadaa fi yoo ta'uu baate immoo qaalluu falfaltu bira deemuudha. Kanaan alas furmaanni ni jira jedhamee hin amanamu. Waanuma xiqqootu yeroo gabaabaa keessatti fingil nama gootee baadiyyaa kanatti lubbuu nama baaste. Kanaan haati koo rakkattee anaan na guddifachuu itti fuftee baadiyyaa keessatti hojiiwwan garaagaraa
kanneen akka farsoo fi haraqee naquu fi baasuu kana hojjechuun anaan gara barnootaatti na ergaa turte. Faayidaa fi miidhaa barnootaa hagas maratti haati koo hin beektu. Haa ta'uutii garuu kaayyoon hawwii isheen naaf qabdu baadiyyaa kana galeen baadiyyaa kanatti hafeen akkanani jiraadheen hin duune maatiis asitti hin dhaabbannedha. Kana gochuuf immoo fira magaalaatii qabaachuu yookiin immoo baratanii barnootaan magaala seenuutu barbaachisa mitiire. Nuti firas magaalaa hin qabnu yoo qabaanne immoo kanaaf dhala ofii namaaf guddisuuf kan nu gargaarani miti. Heddumminaan kan jiran fira abbaa koodha. Isaan immoo argaafiyyuu anaan hin jaallatanii. Haadha ishee filattee haadha ishee waliin baate naan jedhu. Akkuma abbaan koo boqoteen haadha koo na jibbisiisanii na guddisuuf na fudhachuuf fedhii garaagaraa natti argisiisanii turanii. Anis haga haati koo mana adabaatii baatutti tole jechaaniin hin ture. Haa ta'uutii garuu baadiyyaa sanaatii eessayyuu hin deemne. Haati koo yeroo deebitu gara sin barbaaddanii sin waliin nan deema jedheen waadaa galeefiin ture. Waadaa sana garuu kan hin diige haati koo mana adabaatii yeroo baatudha. Isheerraan ala nama kan waliin iyyuu jiraachuus galee hojjechuus hin barbaadu. Bakkuma isheen haraqee naqxutti haraqee naqaa, farsoo baastutti farsoo baasaa. Mana haadha koo keessatti dhiiras dhalaas ta'een horii lama maatiin ishee nuuf kennani qabna. Ganama barii akka dhiiraatti ka'een loon kana baaseen gara margaatti hin geessaa. Galgalammoo deebiseen dallaatti galcheen dallaatti cufaa. Akka dubartiitti immoo mana keessaa waa hundumaa hojjechaa haadha kootiin nan gargaara. Maarree abbaan koo boqotee waggaa arfaffaarratti miilli haadhi koo tokko baay'ee dhukkubsachuun itti dhiita'ee sochii iyyuu ishee dhorkuu jalqabe. Yeroo sanarraatii kaasee haati koo dararamuu jalqabde. Qoricha aadaas falfalas itti barbaannee homaa furmaata dhabne. Yeroo kana keessatti guyyaa tokko magaala deemeen midhaan biteen baabura daaksiseen galgala naannoo toora za'a lamaa walakkaatti sodaa bineensaallee dhaladheen wanta na keessa hin jirreef otuu homaan sodaatiin midhaan baadheen otoo bineensi yuusuu gara manaatti galaan jira. Dargaggoonni lama horiin jalaa baddee ijoollee magaalaadha fakkaata horii dhabanii bifaa fi fakkii horii isaanii nagaafachuun gara eessaatti galaa jirtaa jechuun nagaafatanii. Anis gara akka kanaadha yeroon jedhuuni qofaa keen sodaattu hiiree yeroo naan jedhan maaliin sodaadha isin lama taatanii waan sodaattaniittu qabduuhi jedheen deebiseefi. Yeroo kana isaanis hamma dhiiraan gahaa jechaa jirtamoo jechuun yeroo naaf deebisanii anis sodaachuuf dhiisuuni dhiiraaf dhalaa naman gaafatu onnee nama barbaachisa malee jedheen deebiseefi. Yeroo kanatti dargaggoota lamaan keessaa inni tokko mee lola naa baataaree akka dhiiraa si godha taanaan onneetu nama barbaachisa taanaan yeroo naan jedhu yoo dhiira taate halkan otoo hin taane guyyaa ifaa ifatti dhufuu dandeessan jedheeni. Kanaan nattaaruun midhaan hin baadheeru na harkatti qabe. Anis ofirraatiin darbadhe. Yeroo kana inni tokko uffata kiyya narratti qabuun asii ol narraa fuudhe. Kan jiru hurjiidha. Lamaan isaaniiyyuu qullaa kiyya na arganii asiif achi na daddarbachuu eegalanii dhumarratti na kuffisanii dabareedhaan achuma goodaa keessatti kan sodaa bineensaa malee deemaan jiru namni bineensa ta'ee kabaja koo narraa fudhatanii isaan na dhiisanii deemanii naannoo sa'a tokkoo booddee bakka hin ciisutti jaarsi naannoo keenyaa fardaan galaa jiru na tuttuqee ol na qabee midhaan kiyyas anaanis fardarratti huddeellatee gara mana haadha kootti na fuudhee galee. Haati koos naatee gaddite. Ijoolleen kun eenyu akka ta'an har'allee wanta beeku hin qabu. Haa ta'uutii garuu boontuu akka dhiiraa of tuultuu kanan ture. Yeroo sanarraatii kaasee onneen koo kanaaf kan naaf hin taane jechuun of keessaatii baaseen gate jechuu nan danda'a. Ijoollee dhiiraallee reebeen bakkatti galcheeru nan qaba. Halkan kuni garuu arraban taane na baasistee gatiyan kan kanfalu na taasistee. Yeroo sanarratti umuriin koo naannoo waggaa 15 ture. Gudeedamuu dubartii booddee waan biraas ni jira. Daa'imni gadameessa koo keessatti uumame. Anarra dursite daa'imni narratti hafuu na keessatti hafuu kan beekte haadha koodha. Abbaansaa eenyu akka inni ta'e tarii yoon yaadadha ta'ellee warra na gudeedan himachuufis yoo ta'e beekuuf jettee na kadhattee dadhabdeetti. Anis dhuguma akkan beekne du'a abbaa kootiin kakadheen isheetti hime. Dhumarratti haa ta'u jettee rakkoo dhalaa ofiillee waan qabduuf nan guddifadha.
nagaadhaan dahi jechuun akkan mala aadaanillee ofirraan baasneef haati kiyyaa ulfa sana na dhorkite. Daa'ima mucaa dhiiraa tokko otuun manaan bahin hin heerumiin gaa'ilan godhatiin manumatti godhadhe. Haati koosii maqaa abbaa mucaa kanaa maqaa abbaa kootti moggaasuun obboleessa keeti malee mucaa kee miti naan jette. Ofiis mucaa sana argaa jajjabaachuun waggaa 2 akkuma inni naaf guutetti carraan kee asitti hafuun qabu magaala deemiitii hiree kee jiraadhu naan jette. Anis magaala aanaa naannoo keenyaa baatii 4 akkuma hojjedheen kanan jiraachuu deemee hojjechuu barbaadu Finfinneedhaati. Mana hojjedhu sanaatii nagaa jedheen konkolaataa Finfinnee deemu dhaabsifadheen nagaatti jedheen imala koo taasise. Bara 2009 baatii 2ffaa gaafa guyyaa 17ffaarraatii kaaseen Finfinnee mana namaa keessaa hojjechuun jalqabe. Jalqabuma manni nagahe hojiis nan danda'a waan nan tureef baatii 4 mana namaan gale keessatti nyaata magaalaa fi buddeena magaalaa hojjechuu nan danda'a jedheen achitti waan hin bareef nan danda'a jedheen maallaquma gaariin galeen ture. Manni galeessi haadha manaaf abbaa manaa reefuma wal fuudhanii daa'ima garaatti kan baattu haa ta'uutii garuu baay'ee ishee dhukkubu tokko biradha. Daa'ima garaatti godhattee baatii 4rraatii kaasee jireenyi ishee mana yaalaa fi sireerraa adda bahee hin beeku. Maatii kana gargaaruuf qacarameen biran galee abbaan manaan immoo nama toon taane warqee namaati. Dubartii ishee akka koo bifas warra sin qabne hiyyeetti mana namaa galtuuf miti. Hiriyyootumti haati manaasaallee haalli ittiin ijji isaan ilaalan akka isaan isa barbaadan irraatii dubbata. Gaafa inni dhufu hunduu taa'ee ka'a. Hiriyoonni ishee gaafachuudhaaf mana isheetiin dhibamanii yeroo garaa garaattis nyaata hojjetanii fidanii dhufu. Anaanillee hojii mana sanaa hedduu kan natti argisiise. Hiriyoota ishee guyyaa tokko ishee bira buluun ishee hojii gargaaranidha. Haati manaan isaa obboloota dhiiraa malee obboloota dubartootaa hin qabdu. Haatii fi abbaan ishee immoo addunyaa kanarraatii boqotaniiru. Yeroon uffata miiccu uffata ishee gaafa uffadhu al takka ishee caalaas kan hin bareedu natti fakkaata. Sana garuu gaa ofiin anatu caala jechuumatu hin bareedu mitire. Ani fokkistuudha bifan qabu. Haa ta'uutii garuu ishee biratti xiqqoo bifa nan qaba. Tarii immoo kanan ishee bare erga bareedinni ishee irraatii deemanis ta'uu ni danda'a. Barattee eebbifamtee barnootaallee haga sadarkaa digirii 2ffaatti dubartii barattedha. Bifa kanaan haala kanaan mana kana keessa toon jiraadhuudha. Daa'imni baatii 9 fi torbee 3 guutuu gadameessatti baattee otoo eegamuu hanga torbee 3 fayyaa ta'ee torbee 3 booddee garuu dirqiidhaan dooktarri kanaa ol eeguu hin dandeenyu jechuun opereeshiniidhaan akka deessu yeroo taasifamu durumaa rakkoon gadameessa keessatti uumamee ture. Daa'imni dhalatee daqiiqaa 10 iyyuu lubbuudhaan dachee kanarran ture. Manni kuni haati kuni gammachuun argadha gammachuun fidadha jettee baatii amma kanaa sireerra turtus haa ta'uutii garuu milkaa'uu fi dideem. Kanaan miidhamtee gara manaatti waan dhufteef haadha manaa kanaaf akka haadhaatti ta'een waan hunduma homaa hin yaaddeen jedheen mana keessaa gadi jedheen ishee tajaajiluu jalqabe. Dubartiidhaatii anattis natti dhagahama. Hakiimni yookiin immoo dooktarri waggaa 2 asitti daa'iman godhatiin jedheen ishee akeekkachiiseera. Haa ta'uutii garuu isheen manatti deebitee baatii 4ffaarratti daa'imni akka garaa ishee keessatti hafeeru mirkaneeffattee lakkisi dhukkubaa kuni sirrii miti jedhee abbaan manaan kadhannaan siif kana ol si badhaasuun qaba jettee akka ishee dhukkubotoo beektu deebitee daa'ima gadameessa isheetti baattee ni duutii ni jiraattiin ishee guyyaadhaa gara guyyaatti otoo nu sodaachisu hojiillee addaan kurtee mana keessa ciistee ooluu jalqabdee inni ishee dhukkubas waan ta'eef kanaa ol dhaabbanni isheen keessa hojjettullee ishee gargaaruu hin danda'u. Abbaan manaan madda galii guddaa qaba. Yoo guddate umriinsaa waggaa 29 yookiin 30dha. Haa ta'uutii garuu maallaqni lakkoofsi maallaqaa mana sana keessatti hin dhaga'u. Foddaa televizyina keessaa yoo ta'e malee gurraatiin ani dhaga'ee hin beeku. Namni waa'ee maallaqaa hanga kana salphaatti guyyaatii gara guyyaatti yoo haasa'u anaaf haaraadha. Kan inni hojjetu immoo caalbaasiiwwan garaagaraa dorgomsiisuun namoota dorgomanii waliin walii galuun galii mootummaafis ta'e qaama dhimmisaa laallatuuf galu kan ofitti hambifatee giphii isaatti deeffatudha. Salphaas itti hin fakkaatiin madda galii guddaa qaba. Mana kan jiraatus kan kireessus konkolaataa kan manaas kan hojiis maal kan fakkaatu qaba. Yoo laaltan nama qabeenya amma kana umrii kanatti horateeruun fakkaatu maal akka inni hojjetu anumaaf iyyuu erganni mana dabaa seeninaaf galee daa'ima kana ulfooftee dhukkubsachaa guyyaan gahe rabbii nagaadhaan ishee hiike. Haa ta'uutii garuu daa'imni dhalate fayyaa qabeessa akka inni hin taane kan inni beekame waggaa tokko booddeedha. Hanga biyya hambaa deemanii daa'ima kana yaalchisuutti gahaniiru. Haa ta'uutii garuu yaalli kun hin milkoofne.
dhufne ammallee sanumaan jira. Gatii guddaas isaan kanfalchiiseera. Dhumarratti daa'ima sadaffaa garaatti yeroo godhattudha ani boqonnaa gaafadheen haadha koo laaluu fi haadha koo deemeen ilaalaa. Sanarratti immoo ni dhukkubsatti waan ta'eef dhukkubni ishee asitti furmaata kan argatu yoo ta'e fidadheen dhufaa yoo mana keessan na bulchitu ta'e jedheen isaaniin hin gaafadhe. Wal barree walii gallee mana kana hojjechaa waanan tureef tole haadha keeyyuu fidiitii dubarsiisinaan jedhaniif gara biyyaatti galeen haati koo miilli ishee akkuma sanatti jira. Magaalatti fidee mana yaalaa torbee 2 naannesseen itti wayyoofnaan gara baadiyyaatti hin deebise. Haati kiyya edaa waan mana sana keessaa hundumaa qorachaa turteetti. Kanaanis baadiyyaatti mana isheetti galcheeniin ishee birallee xiqqoo boqodheen yeroon deebi'uuf jedhu akkan si ilaaluttoo mana sanaatii waan baatuun fakkaattu. Ani immoo mana namaatti akkaaftu toon taane jireenya mataa kee argeen akka ati jiraattudha. Na jaallatte yoo ta'e ani haadha keedha yoo ta'e hodhu kana fuudhiitii qubeelaa haadha manaaf abbaa manaa sanatti dibii jettee wanta ta'e martee pilaastikatti hiitee natti kennite. Anis gaarummaaf moo hammeenyaaf jedheen keessa kootti gonkumaa hin godhu jedheen garaa haadha koo guutuuf jecha garuu waan sana harkaa fuudheen gara Finfinneetti dhufe. Haati koo waan kana yoo goota jireenya kee insiif sirreessaa naan jetteetti ture. Ani garuu dagadheen peestaalimatti dhiiseen dhimmas irra deebiseen godhanne. Guyyaa tokko haati manaaf abbaa manaa kuni dhimmuma xiqqoo irratti otuma waliin nyaachaa waliin dhugaa jiranii walitti bu'anii mana sooressaa kan walitti buusu maallaqadha mitiire. Maallaqa irratti walitti bu'anii miiliyoononni walitti isaan buusanii anis maal ta'a rabbi sharfee kana keessaa parsantii tokkollee naaf kenne jedheen kadhachaan ture. Kana gidduutti dolicha ilaaleen waan inni ta'uun ilaala. Maaliifi dibata haati kiyya natti kennite akka isheen naan jetteen godhu jedheen bakka lamaan isaanii qubeelaa isaanii dhiisanitti karoorseen torbee keessatti ittiin dibee walitti bu'insi isaanii galgaluma sanaaf ture. Ganama barii walitti araaramanii innis gara hojii isaatti deeme. Isheen daa'ima sadaffaa dhukkubsattee ciisti. Yeroon dibarraatii kaasee garuu mallattoo waliigaluu dadhabuu isaanii arguu dhaga'uun jalqabe. Haati koo maal gooteetti yeroon jedhu abbaan manaan yeroo sanarraa kaasee dhukkubsatee akkuma haadha manaasaa sireera ciise. Bakka ciisanitti ni wallalu. Bakka ciisanitti bakka dhukkubsatanitti haati manaan abbaan manaan siree walirraatii fageeffatan. Kana qofaa miti qaamni abbaa manaa hoolii godhachuu jalqabe. Qaama saalaasaa dabalatee bishaan bulluqseen yookiin immoo ho'iseen irraa dhiquu irraa miicuu jalqabe. Haati manaan otoo hin beekin jechuudha. Kun ittuma fufaa dhufe konkolaachisaa qacaratee mana yaalaatti deddeebisaanii ture. Otuma deddeebi'aa jiru abbaan manaan kun fedhii akkanaaf qabu mallattoodhaan natti argisiisu jalqabe. Edaa kanaayi gochaa naati kiyya goote jechuun anis of hin qabne dabarseen isatti of kennuuf of qopheesse. Haa ta'utii garuu dhukkubbiinsaa eenyummaasaa akkan to'anne qaamasaa akkan ajajne waan taasisuuf ana waliin nuuf danda'amuu didee dhumarratti meeshaa miiliyoonotaan bitamu biiroolee Oromiyaaf bitee caalbaasiidhaan jechuudha. Meeshaan sun forjidii yookiin immoo kan hin hojjenne ta'ee yeroo argamu isaa fi hiriyoottansaa meeshaa kan akka bitamu taasisan akkaawuntii isaarranii irratti maallaqni darbe waan argameef gochaa yakka malaammaltummaatiin qabamteetta jedhamuun bakka dhukkubsatutti fuudhamee mana hidhaatti darbatame. Hawwiin anaa fi haadha koos achumatti karchallee galee. Eega sanarraatii kaasee dubartiin tokko mana haadha manaatti deddeebi'uun kadhachuu fi wantoota ani hin jaallanne godhees hin beekne mana sana keessatti gochuu jalqabde. Manni suni mana amantaa ta'e jechuu nan danda'a. Dhumarratti har'a bor icciitii kiyya baasu jedheen wantan sodaadhe mana sana bakka haati manaan dhukkubsattee ciistutti dhiiseen hin bahee. Kanaan booddee hojii mana namaa gara biraa barbaacha mana faddaalaarraa naanna'uun jalqabe. Magaalaa Finfinnees bareera waan nan ta'eef kanan qabu waraqaa eenyummaa biyyaatiin fidadhee dhufe qofadha. Haa ta'utii garuu yeroon mana sana gadhiisee bahu mindaa kiyya yoo xiqqaate waggaa 2 oliillee fudhadheen hin beeku. Uffatas dibatas haadha manaamatu naaf kenna naaf bita mindaa koo jedheen hin beeku. Walitti qabattee gara biyya hambaa deemtaa haadha keefis waan gaarii gootaa fi dabarsitaa fi naan jedhaniiru. Kanaan mindaallee waan hin qabneef mana faddaalaa yeroon deemu yookiin nama yookiin maallaqa qabsiisi naan jedhu. Namas maallaqas waan hin qabneef hojii baay'ee gadi bu'aa ta'e torbanoota booddee naaf arganii wabii malee qacaramee hojjechuu jalqabee. Haa ta'utii garuu yeroo sanarraatii kaasee haati manaan hiriyoota isheetti maaloo mucayyoo kana naaf barbaadaa mana faddaalaarra naanna'aa jechuun isaanitti akeekkachiisteetti. Akka isaan salphaatti na hin dhiisneef immoo warqii giraama guddaa ta'e ana jalaa haddeetti jechuun sobdee akka isaan na barbaachisanii taasistee mana namaa hojjechuu jalqabeen baatii tokko booddeedha. Sababa waraqaa eenyummaa koo mana faddaalaan kaa'eef
maallaqni kennameefi anis bakkan jiru itti mee poolisii qabatanii dhufanii na qabanii. An akka yaada koo yeroo isaan bifa kanaan na qaban meeshaa hatteetti naan jedhanii otoo hin taane icciitiin yookiin immoo dibanni qubeelaa isaanii irratti hin dibee bahee dubartoonni mana sana keessatti kadhachaa oolan narratti baranii akkan qabamuuf poolisni kan natti ergameeru natti fakkaatee ture. Isaanis yeroo na waliin deeman wanta hundasaa achitti baasta jechuun natti dheekkamaa na fuudhanii deemanii. Gurri koos darbee waa'ee warqee akka isaan haasa'aa jiran nan dhagaha. Guutummaa guutuutti narratti barameera se'een. Haadha manaa bira yeroo na geessan otoo isheen jecha tokkollee nan gaafate jilba isheetti kufeen maaloo ana miti haadha kootu akkas godhinaan jedheen dubbachuu jalqabee. Haati manaas haati kee maal godhisiin jettee yeroo na gaafate jireenya gaarii jiraachuu barbaadde warqee isaan qubeelaa hidhatanitti dibata kana dibii naan jetteetti jedheen isheetti mee. Dibata maalii jettee yeroo na gaafattu dibata sana uffata koo keessa deemeen baasee ittis nan argisiise. Guyyaa sanarraatii kaasee abbaan manaanis dhukkubsataa akka ta'e yeroon isheetimu haati manaan boquu gadi qabattee baay'ee natti gaddite. Bifa kanaan gonkumaa mana koo keessatti si shakkeen beeku hangan si jaalladhu hangan si amanu na keessaatii fudhatte hundumaafuu kanan si waame haqqiin kee maallaqni kee na harkatti akka nafneefidha jechuun lakkooftee maallaqa koo naaf kennite uffata koo wanta ofii naaf kennite hunda naaf kennuun na gaggeessite. Har'a gaa'ela godhadheen waggaa sadaffaa koodha. Abbaan manaan isheellee hageyoonaa hidhaatii hin hiikamne tarii sababan dhabuu daa'imaa gaa'ela koo keessatti anis gochaan kaleessa namarratti godhe gaa'elli namaa akka inni jeeqamu haadha koorraa fuudheen taphadhetu kanaan nagahii na jechisiisa. Guddisee yookiin immoo baay'isee of kobachuuf immoo gaa'elumtiin ijaarradhe kun hagas mara nageenya hin qabu. Dhala godhachuun koos dhabuun koos faayidaansaas miidhaansaas natti hin mul'anne. Sababiinsaa immoo gaa'ela guyyoota muraasatti wal baranii mana waliin ijaarratan keessattidha. Gaa'ela biyya hambaa hedduun keessatti beektu erga maallaqa kiyya isheerraa fudhee booda paaspoortii baafadheetaniin gara biyya hambaa dhufe. Har'a biyya hambaa jiraachaan jira. Mucaan koos bara kana barnootaan ana qixxee gaheera. Haadha kootiin bira dhaabbatee kan naaf gargaaraa jiru isadha. Hundumaafuu jireenyi itti muffa mitiire sodaanii hammeenya koo gadi baastee an obboleettii keessan biyya hambaarraatii ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenya. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa irraallee seenaa ajaa'ibaa obboleettiin geenye tokko nuuf qoddee siniif dubbiseen hin ka'a. Akka sinirraa barattaniif hubannoo cimaatee tokko irraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Obboleettii keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomisiin jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii keenya seenaa ishee dhaggeeffattan yaada keessan waan irraatii barattan waan isinitti dhagahame komentii jalatti naaf qoodaa jecha qophiin sa'aatii kanaaf guyyaa irraa siniif qabadheen dhiyaadhe kanuma fakkaatti. Qopheessuuf qindeessuunis waliin kanan ture ani gammachiista shoomeedha. Seenaa barsiisuu fi bashannansiisoo gara biraatiin haga walitti deemnutti bakka jirtan maraan turtii gaarii.